Nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Jaalattootaaf maatii kuttaayituuf har'a barumsa baay'ee isin barbaachisa jedhee tokko qabadhee dhufeen jira. Obsaan nu hordofaa isiniin jenna. Namoonni haaraa taatan har'a duwwaa gara chaanelii keenya dhuftan immoo chaanelii keenya sabiskiraayib gochuun gara maatii chaanelii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Asumarraan barumsi keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu nyaata daa'imman waggaa tokkoo gadiif baay'ee dhorkaa ta'an 7 hubadhaa. Daa'imni tokko dhalattee haga ji'a ja'aatti harma haadhaan alatti bishaanis midhaanis fudhachuu hin qabdu. Lafa kam jiraadhaa? Gammoojjii feetan keessa jiraadhaa. Daa'imni tokko haga ji'a ja'aatti harma haadhaan alatti bishaan fudhachuu hin qabdu. Egaa nyaatawwan 7 daa'imman akka hin sooranneef dhorkaman. Tokkoffaa damma. Akkuma beekamu dammi baay'ee mi'aa fayyaaf gaarii kan ta'e akka qorichaattillee kan itti fayyadamnudha. Haa ta'u malee daa'imman waggaa tokkoo akka hin sooranne in dhorkama. Sababni isaa damma keessa baakteeriyaa summii bootoolineem jedhamu oomishutu jira. Hubadhaa, dammi baakteeriyaa kana oomisha. Baakteeriyaan kun immoo miidhaa daa'imman irraan ga'a. Kanaafuu daa'imman waggaa tokko gadii baakteeriyaa kanaan akka hin miidhamneef soorachuu hin qaban. Kanaafuu daa'ima keessan damma soorachiisinaa waggaa tokko gaditti. Lammaffaa aannan loonii fi aannan re'ee. Akkuma beekamu hojiif jedhanii daa'ima manatti gatanii yookiin namarratti gatanii gaafa deeman aannan loonii danfisanii sukkaaratti godhanii maal godhanii mana kaa'u. Inni biraa haadholiin harma baay'ee hin qabne harmi isaanii kan hin baaneef sababa harma hin qabneef daa'ima isaaniitiif aannan loonii yookiin aannan re'ee kana soorachiisu. Garuu aannan loonii fi aannan re'ee daa'imman waggaa tokko gadiitiif hin barbaachisu yookiin dhorkaadha. Sababni isaa aannan loonii kaarboohayidireetii laaktoosii jedhamu baay'inaan of keessaa qaba. Kun immoo mar'immaan daa'immaniif gaarii miti. Akkasumas qabiyyeen ayiraan inni of keessa qabu baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef daa'imman irreen dhiigaatiif akka isheen saaxilamtu taasisa. Aannan re'ee immoo viitaaminii fooliik jedhamu of keessaa qaba. Inni kunis daa'imman irreen dhiigaatiif akka saaxilamtu waa isaan taasisuuf aannan looniif aannan re'ee daa'ima waggaa tokko gadiif hin gorfamu. Nyaanni sadaffaan daa'imman waggaa tokko akka hin sooratamneef baay'ee dhorkaa ta'e sukkaara. Sukkaarri daa'ima waggaa tokkootiif miti. Nama jabaadhaafuu hin jajjabeeffamu. Dhibeef saaxila yoo ta'e irraan kan hafe faayidaa nama hedduu iyyuu hin qabu. Rakkoo dhibee garagaraaf isaan saaxiluun alatti fedhii nyaataa daa'immanii hir'isa. Kun immoo daa'imman ji'a ja'a olitti nyaata dabalataa harma haadhaan cinaatti akka fudhattuuf jajjabeeffamu sana akka hin fudhanne taasisa. Isa qofa miti daa'imman harma haadhallee akka hin fudhanneef waan ittisuuf daa'imman sukkaara soorachuu hin qaban. Kana qofa miti dhibeedhaaf illee isaan saaxila. Nyaanni arfaffaan daa'imman akka hin sooranne gorfamu inni biraa ocholoonii yookiin lawuziidha. Ocholoonii yookiin lawuziin miidhaa dhibee garagaraaf daa'imman hin saaxilu. Ocholoonii yookiin lawuzii daa'immaniif yeroo kennu eeggannoo cimaa gochuu qabna. Daa'imman fayyaa isaaniif gaariidha. Pirootiinii of keessa qaba. Ijaarsa qaama isaaniif isaan fayyada. Haa ta'u garuu akka isaan hin feenetti daa'imnee yookiin immoo caccabsinee eeggannoodhaan daa'imman soorachiisuu qabna malee callisneetuma akka barbaannetti fuunee fal'aanaan yoo kennineef isaan fe'ee isaan ajjeesuu danda'a jechuudha. Kanaaf asirratti eeggannoo cimaa gochuu qabna jechuudha. Nyaanni inni shanaffaan daa'imman waggaa tokko gadiif akka kennamu hin jajjabeeffamne maa inni qurxummiidha. Akkuma beekamu qurxummiin ijaarsa qaamaaf baay'ee barbaachisaadha. Namoonni qurxummii akka sooratan inni jajjabeeffame pirootiinii of keessa qaba. Garuu daa'ima waggaa tokko gadiitti maal ta'a? Alaarjii ta'a. Qurxummii illee yoo soorachiisne baay'ee xiqqeessinee eeggannoodhaan kennuufi yoo kanaach immoo daa'ima waggaa tokko gadiif utuu soorachuullee baatte gaariidha jedhama. Nyaanni inni ja'affaan daa'ima keessaniif eeggannoo gochuu qabdan cuunfaa fuduraa isa saamsamee warshaa garaagaraa keessatti hojjetamee dhufu kana kennuuf hin qabu. Hubadhaa, fuduraa saamsamaan kun warshaa keessatti hojjetama. Kana jechuun turuu akka danda'uuf keemikaalota garagaraatu itti dabalama. Keemikaalonni akka tursuuf itti dabalamu kun immoo daa'imman irratti miidhaa garagaraa ga'a. Alaarjiitti ta'uu danda'a. Kanarra darbeeyyuu immoo kaanseriif daa'imman saaxiluu waan danda'uuf asirratti baay'ee eeggannoo guddaa gochuu qabna.
Inni torbaffaaf inni dhumaa kuduraa dheedhiidha. Yeroo daa'imman kuduraa soorachiisnu kuduraa dheedhiirraa of eeggachuu qabna. Kuduraa dheedhiin fayyaa daa'immanii, mar'ummaan daa'immanii, garaachi daa'immanii akka dhukkubaaf isaan saaxila. Garaachi isaanii daa'imummaatti dhibeef akka hin saaxilamneef kuduraa dheedhii soorachisuu hin qabnu. Daawwattootaaf jaallattoota maatii kuttaayitu hubadhaa. Daa'imman waggaa tokko gadiif nyaatawwan amma isiniif tarreesse torban kana utuu soorachiisuu baanne baay'ee jajjabeeffama. Damma, aannan looniif aannan re'ee, lawuzii yookiin ocholoonii, cuunfaa fuduraa isa saamsame isa gabaarraa bitamu, qurxummii, sukkaaraa fi kuduraa dheedhii daa'imman waggaa tokko gadiif kennamuu sirrii miti. Kanaaf eeggannoo gochuun daa'imman keessan dhibee garaagaraa akka isin baraartan abdiin qaba. Barumsa keenya har'aarraa barumsa ajaa'ibaa akka argattan abdiin qaba. Yeroo biraa barumsa biraa walitti deebinaa. Agasitti nagaan tura.